Gaafiin kun gaafii namoota hedduuti. Viidiyoo TikTok irratti yeroo gallakkisnu namoota hedduu bira hin gahuu namoonni jettanii gaafii akkasii gaafataa jirtaniif jechuudha. TikTok keessan irratti viidiyoo gallakkisuu duratti jechuudha wantoota sirreeffachuu qabdantu jira jechuudha. 1, 2, 3, 4 jennee wajjin ilaallaa jechuudha. Osoo viidiyoo gadi hin lakkisin dura wantoota sirreessuu qabdantu jira. Yoo beektan ni beektan, namoonni hin beekneef ammoo wantoota kanneen sirreessuudhaan erga wantoota kanneen sirreeffattanii wantoota kanneen hunda isaatu check godhattanii booda viidiyoo keessan gallakkisuu dandeessanii jechuudha. Qalbiidhaan na hordofaa, na wajjin turaasaniin jedha. Jalqaba maal gochuu qabdan? TikTok keessan irra ni seentanii jechuudha. TikTok keessan kan itti fayyadamaa jirtan kan immoo nama bira gahuu didan erga haala kanaan TikTok keessan irra seentanii jala kanaan iddoon profile jettu ni jirti jechuudha. Bakka profile jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Profile TikTok keessanii jala galuudhaaf jechuudha. Yeroo isin bakka profile keessanii kana jala tuqattan haala kanaan as jala isin galcha. Sarara 3 mataa gubbaa ni tuqattanii jechuudha. Sarara 3 dalga ciisee jiru kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda as jalatti waa 4-5tu isinii bahuu danda'a. Setting and privacy kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Setting kana barbaadattanii yeroo isin setting and privacy irra tuqattan haala kanaan isinii baasa. Lammaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Privacy kana irra tuqattanii jechuudha. Privacy irra yeroo tuqattan saanduqattiin jalqabaa kun haala kanaan cufaa ta'uu qabdi jechuudha. Private accountiin kun cufaa ta'uu qabdi jechuudha haala kiyyaa kanaan. Xiqqishuusii ofii ol harkisuudhaan asii gadi maaltu jira? Liked videos jira jechuudha. Liked videos kan jedhu jala kana jirti jechuudha. Isii kana irra tuqachuudhaan waa 2 isinii baha jechuudha. Yeroo isin isarra tuqattan isin kan jalqabaasan irra kaachuu qabdanii jechuudha dirqama. Everyone kan jedhu irra yeroo kaattan namni kamiinuu kan follow isin hin godhinis isiniif ilaalaa jechuudha. Yeroo tokko as deebitanii ammallee akka kanaan haala kanaan bakka kana jalatti as deebuudhaan bakka free app space jettu kanarra bakka qubaan isin garsiisaa jiru kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Settingii keessan jala as deebitanii jechuudha. Mata duree akkaawuntii jala as baatanii yeroo tokkoof as jala waa 2 isinii baha. Wantoota lamaan kanneen keessaa fuuldura isaatiin clear iddoon jettu ni jirti. Bakka clear jettu san irratti tuqachuudhaan ni qulqulleessitanii jechuudha. Lachuu daawuladii illee irra tuqachuudhaan clear iddoo jettu irra tuqattanii keessaa qulqulleessitanii jechuudha. Lamaan isaaniitu. Erga kanneen lamaan qulqulleessitanii haala kanaan duubatti irraa deebitanii jechuudha. Yeroo tokko ammas irraa duubatti deebitanii profaayilii TikTok keessanii jalatti deebitanii jechuudha. Yeroo profaayilii TikTok keessanii jalatti deebitan jala kanaan TikTok studio ni jirti jechuudha. TikTok studioon as bira jirti. Yoo as biratti hin arganne ta'e hoo maal gochuu qabdan? Profaayilii keessan gubbaarraan jechuudha sarara 3 ni tuqattanii jechuudha. Bakka amma qubaan isin garsiisaa jiru san. Sarara 3 erga tuqattanii kaatanii booda maal gochuu qabdan? Jalqabarratti isiniif argamti jechuudha. TikTok studioon jalqabarratti argamti. Yeroo tokkoof achirra tuqattanii jechuudha. TikTok studio kanarra yeroo isin tuqattan haala kanaan as jala isin galchaa view all tan jettu bakka amma qubaan isin garsiisu kana jechuudha. Barreeffama xiqqoo takka jira view all tan jettu as bira jirti. Bakka view all jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda as gubbaatti mata duree hedduutu isiniif bahaa jechuudha. Followers kan jedhu mata duree arfaffaarra as dabarfattan qubaan tuqattanii. Erga followers irratti as dabarfattanii booda wanti kun faayidaan isaa sa'aatii maamiltoonni keessan baay'inaan online irratti argama waan ta'eef bakka sararri buleen kun haala kanaan keessaa ol ka'ee sa'aatii isaa as biratti isiniif baase kana irratti viidiyoo keessan post gochuu qabdan jechuudha. Sa'aatii argitan osoo hin ta'in. Sa'aatii halkanii yoo ta'e halkan, sa'aatii guyyaa yoo ta'e guyyaa jechuudha. Sa'aatii isaa as biratti ilaallattanii sa'aatii kanarratti post gochuu qabdanii jechuudha viidiyoo keessan. Sa'aatiin as biraa kun baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatii murteessaadha jechuudha. Sa'aatii maamiltoonni keessan baay'inaan online irratti argaman sa'aatii kana post gochuu qabdan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko yeroo post gochuu barbaadan jechuudha. Mallattoo eda'uu kana tuqachuudhaan gaalaarii keessan keessaa viidiyoo tokko fidattanii dhuftan haa jennu. Yeroo viidiyoo post gochuu barbaadan fidattanii dhuftanii sanaan booda erga haala kanaan viidiyoo fidattanii kaatanii booda maal gochuu qabdan? As jalaallee waa 2-3 sirreessuu qabda. Next kanarra yeroo isin tuqattan jechuudha.
viidiyoo poostii gochuudhaaf sadarkaa xumuraarra jirtanii jechuudha. Haala kanaan yeroo viidiyoo poostii irra geessan jechuudha, viidiyoo keessan poostii gochuu osoo hin tahin wantoota akka haashtaagii illee fayyadamuun barbaachisaadha. Amma as biratti wanti isin beekuu qabdan bakka amma xiyyaan isin garsiise kana jechuudha. Everyone kan jettu jira jechuudha as bira jechuudha. Everyone iddoo jettu kana irra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Everyone yeroo isin everyone irra tuqattan waa sadii as jala isinii baha. Jalqabatti everyone walakkaan friends fi sadaffaan ammoo ooloniyyuu tajettutu isinii baha jechuudha. Asirratti kan xumuraa kanarra yoo kaattan namni tokko isin argu. Kan walakkaa keessa ammoo hiriyoota keessan namoota isin hordofaa jiranii jechuudha. Everyone irra kaachuu qabdan isin gabaabdumatti. Erga isa everyone irra kaatanii booda more option kanarrallee yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Everyone jalatti bakka amma qubaan isin garsiise kana jechuudha. More option kan jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii inni jalqabaa sun koomentii akka namni isin barreessin yoo barbaadan cufuu dandeessanii yoo barbaadan dhiisuu dandeessanii. Lammaffaan ammoo duwitiidha. Duwitii akka namni isin irratti hin goone yoo barbaadan iddoo duwitii kana fuuldura sanii saanduqa san cufuu dandeessan. Xiqqishuu isii ofii ol harkisuudhaan bakka amma qubaan isin garsiisu kana jechuudha. Allow quality upload video kan jedhu kana jechuudha. Saanduqatti kana akka kanatti bantanii dhiisuu qabdan jechuudha. Akka amma kiyya banamee taa'u kanatti bantanii yoo dhiistan viidiyoon keessan qulqullinaan sirriitti nama bira gaha jechuudha. Isii kanas haala saniin viidiyoo sanis banachuu qabdan jechuudha. Bakka amma allow quality video kan jettu sanarra banachuu qabdan jechuudha. Sanaan booda haashtaagii fayyadamtan. Haashtaagii kan namni hundinuu ni beeka waan ta'eef haashtaagii fayyadamtanii jechuudha. Oromoo TikTok, Itoophiyaa TikTok waan akkasitti fayyadamtanii haala kanaan wantoota kanneen sirreeffattanii yeroo viidiyoo keessan gallakkistan viidiyoon keessan nama bira ni gaha. Haala kanaan fayyadamtanii viidiyoon keessan yoo nama bira kan hin geenne taate rakkinni isin uumtan osoo hin ta'in isin wanta dogongortan osoo hin ta'in yeroo tokko tokko kaampaaniin TikTokaa kun viidiyoo keessan viidiyoo namaa ni qaba jechuudha. Kanuma duraan akka gaarii nama bira gahu yeroo tokko tokko ufuma isaaniitiin ni qaban. Viidiyoo ammoo baay'inaan tamsa'ee nama bira gahu jira. Viidiyoo ammoo gabaabbinaan kan kaleessa gadhiistan kan har'a gadhiistan caalee yeroo argamu jira. Kanaafuyyuu itti hin cinqamina. Yoo viidiyoon keessan nama bira gahuu dide TikTokii banachuun carraan isaa bal'aadha waan ta'eef TikTokii barbaadan banachuu dandeessa waan ta'eef TikTokii biraa banattanii irratti mokoruu dandeessan jechuudha. Haala kanaan fayyadamtanii wantoota kanneen irratti fayyadamtan taanaan jechuudha. Sababni TikTokiin keessan nama bira gahuuf hin jiru irra caalaa ammoo piraayiveetii akkaawuntii kana eeggachuu qabdan jechuudha. Akka piraayiveetii jala isin jalaa hin galle. Haala kanaan wantoota kanneen sirreeffadhaa ilaalaa yoo isin fayyadetti fayyadamaa isin jedhaa turtii gaarii nagaa haa tura.